yaadi ati dubrummaa qabda miti jedhee gaafate. Qormaata jireenyaa kutaa jaaffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo, nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, viidiyoo kanas like gochuun jalqaba. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darban hin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa 5ffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun abbaan buddeenaa yaadanii Galataan yaadanii nama ishee hin beeknetti heerumsiisu akka jiruu fi itti yaadi jedheenii biraa sokkuu isin biraan gaheen ture. Guyyaa har'aa immoo isa itti aanuu fi kutaa 6ffaa bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Yaadaniin nama maqaan isaa Hordofaa jedhamu kan ishee hin beekne fi inumaa nama umuriin haadha ishee caalutti dhiibbaa abbaa buddeenaa isheetiin heerumuuf jirti. Hordofaan nama bakka hedduutti itti gaafatamummaa fi aangoo qabudha. Maallaqas ni qaba. Galataanis isuma kana qofa ilaaleti kan yaadanii itti heerumsiisuuf murteesse. Kan nama ajaa'ibu garuu haati yaadanii kuulaniin kana quba hin qabdu. Osoo beektee garuu kun akka ta'u gongumaa hin heeyyamtu turte. Galataan kana itti himee erga biraa deemee yaadaniin mana keessa teessee yeroo muraasaaf qofaa ishee ergatti yaadaa turte kan ammaa gochuu hin danda'u jechuun akka nama waliin wal cinaa dhaabbatee falmii gaggeessaa jiru sagalee baastee dubbachaa turte. Yeroo isheen kana jettu haati ishee sagalee ishee kana dhageessee yaadanii maaltu si mudateeti kan ofiin haasa'uu jalqabde jettee yoo gaafattu yaadaniinis harmee koo kun immaa akka ta'u gongumaa hin eeyyamu hin ta'uun jedhe hanga har'aa miidhama narra gahaa turee fi isa darbe danda'ee jiraadheera amma garuu gaheera jette. Yaadaniin miira keessa galtee aartees jirti. Akka kana duraa rakkoo ishee imimmaan qofaan haguugdee darbuu dhiistee furmaata itti barbaadutti amanti. Kuulanii dubbiin bitaa itti galee jira. Isheen kan beektu yeroo hundaa intala isheetiif akka jiraattutti ture. Yaadaniin garuu miidhaan narra gahaa ture inni darbe gahaadha yoo jettu jecha ishee kanaan kuulaniin baay'ee jeeqamte. Intala koo ani kanan jiraadhus siifi maaliif na hin hubattu? Akka daa'ima sooressaatti waan hunda siif guutee si qananiisuu baadhus waan ati jettee hundis siif guutamuu baatus intala koo sitti dhagaamee arguu hin barbaadu. Kanaafis jedhee hedduu dadhabeen jira. Waan baay'ee keessa darbeen jira. Ammas akkasuma baay'een siif dadhabaa jira. Waan baay'ee keessas darbaan jira jetteen haadha fi intalli yeroo hundaa garaan isaanii dafee boora'a. Miira hamaa keessa galu jecha isaanii dursee imimmaantu dhufa. Yaadaniin imimmaan haadha ishee yoo agartuu ittuu ni jeeqamti. Imimmaan haadha ishee ilaaluu waan hin dandeenyeef mataa gadi qabachuun fuula haadha ishee akka hin argineef yaalii godhaa jirti. Dur ture kana naaf jiraattu amma ijoollee jiraattuuf qabda jetteen kuulanii baay'ee itti dhagaamee jira. Fuuldura ishee teessee haasa'aa kan jirtu intala ishee dur haati ishee yoo boossu dandeessee hin obsine yaadanii kuulaniin dur beektu itti fakkaachuu didde. Achiin haati yaadanii yeroo muraasaaf erga callistee booda mucaa koo ani yoom akkan du'u hin beeku. Obboleessi kee kanan ani dahe akkasuma daa'imni ani amma gadaamessa kootti baadhee jiru siif jecha akka ta'e yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sitti himeera. Garuu mucaa koo isa ammaa kana sodaadheera. Dhiibbaan dhiigaa koo baay'ee ol ka'aa akka ta'e natti himanii jiru. Dhala koo aariidhaan yookaan yeroon da'u si jalaa du'uu hin danda'a. Maaliif akka akkana naan jettee osoo na hin dhoksin natti himi jechuun jechoota nama rifachiisanii fi naasisan itti dubbatte. Isheenis yeroo kana jettuun rifattee waan uumame isa sirrii isaa yoon itti himee yoo na jalaa duute hoo jettee yaaddee garuu rifachuun ishee akka irratti hin beekamneef carraaqqii godhaa harmee koo bakka hojiitti na aarsaniiti dhiifama naaf godhi akka ati na jalaa aartu akkasuma akka na jalaa duutus hin barbaadu jettee haadha ishee hammattee dhungatte. Gaafii karaa Galataa dhufee haadha isheef jecha ishoo jettee fudhachuu malee filannoo biraa hin qabdu waan ta'eef yaadaniin Hordofaa waliin wal arguu eegalte. Galataanis kanaan waan gammade fakkaata. Hordofaan yaadaniif waan baay'ee godhaaf maallaqaa fi kennaa garagaraa ni laataaf. Haala kanaan
osoo jiranii ji'a 6 guutanii. Yaadaniin guyyaa dhaloota ishee waggaa 17ffaa yeroo kabajattu hordofaan haala adda ta'een kabajeefi. Ammatti yaadaniin akka addaatti faayidaa bartee jirti. Akka kanaan hordofaan si argachuun qaba yoo jedheen faayidaa mataa isheef jecha yeroo yeroon isa qunnamuu eegalte. Beekadhaaf miira gaarii kan qabdu ta'us hordofaaf dursa kenniteetti. Garuu waan tokko immoo ni beekti. Nama kamittuu heerumuu hin barbaaddu. Gaaf tokko hordofaa fi yaadaniin taa'anii laaqana nyaachaa osoo jiranii hordofaan kolfaa yaadi ati dubrummaa qabda miti jedhee gaafate. Yaadaniinis waan abbaan buddeenaa ishee yeroo dheeraaf ishee irratti raawwachaa ture yaadattee rifatte. Yeroo sanatti bishaan abbuqqattee osoo hin liqimsin afaanii qabdu funyaaniin deebi'e. Kan itti aanu itti fufa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 6ffaa fi inni har'aa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 7ffaan kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa kan ammoo oon godhachuu hin dagatinaan dhaamsa koodha. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaan haftaa.